bor argatan bakka isaan boruuf deeman rabbiin isaan barsiise nama waan itti ajajan qofa raawwatu ture. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمت تداوت تكينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجنتا كينيا دابتا المبشرون بالجنة جلو كتا شنف فائسة واي سينا نما بريدا سينا نما غاري سينا نما موديل نما تو نما فكينيا دلوتا تو سينا أبو عبيدة دبتات الري رضي الله تعالى عنه. أبو عبيدان زبنا خليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نما أفر فلتني جرى شامتي فتوحابي شامتي كأجلتني توكو معاذ بن جبل لما فان شرحبيل بن حسناتي سدفان يزيد بن أبي سفيان أرففان أبو عبيدة بن الجراح نما كان هندايو أبو بكر yeroo adda addaatti sirna geggeessaa isaanii taasisan kan tokkoffaani gaafa isaan geggeessan فإذا قدمتم البلد yoo biyya warra kufrii sana warra sanaa geettan ولقيتم العدو aduwwii keessanii yoo wal geessani وعزمتم بالقتال yoo إساني اللولو رتي ولي قلتني فأميركم أبو عبيدة جدانين هقنتوتا أرفان سناني سرابيل بن حسناتي في يزيد بن أبي سفياني في معاذ بن جبل فادان يوغوان كان الرتي ولي قلتني بي سنة سينتني إساني اللولو رتي ولي قلتن هقنان كيسا ولي قلا أبو عبيدة بن الجراح جدانين رضي الله تعالى عنه جلق أبا الرتي alaabaan يزيد بن أبي سفيان هركساتيني دنيا أبو بكر الصديق رجبا دقدمي سدد هجرا وقا كل لما فاتي جيساني لما فاني يزيد بن أبي سفيان تري أني تكفى يزيد بن أبي سفيان تري لما فانا مو شرابيل بن حسنات تري إرجنا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إساف جيسا قدني وقاد مسند هزرا وقاكو لما فاتي وسو أبو عبيدان أتجرني خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الدنيا راديمنان عمر الفاروق خليفة تاني ارجع خليفة تاني خالد أمير مرة بوسني أبو عبيدة أمير ولي قلاق فاروق رضي الله تعالى عنه هيرو سنة كيسا معركان إني درا معركان جلق أبا كأبو عبيدان سينن كأبو عبيدان جيسان إني درا معركة فهل الأردنين تري معركة فهل كوني كان إني تي أردنيتي معركة كان كيستي هجنان ورانا رومي سكلار نمج الأموتوري هجنان ورانا مسلمة أبو عبيدة معركة فهلين كان كيستي بيجي النت تاسف من بيجي أردن توري بيجي أردنيتي واقعا كن زلك إذا دقدمي سدد هجرا وقاكو أسدفاد يو كان مو أكلكم صور فرنجوتا يانواري دقدمي سدي توري برا إبجاف صدومي شنيتي قافا كان هرقلا وراني رومي وقنان ور رومي بيوتا مسلمة كان دبيش كان سينو أكر أقن مسلمتوني يوبي استراتيجيستي سنك أبتاني أسبودا هم نسان baha giddu galeessaa irraa qaban hin dadhaba hin fashalaa'u ture sababa kanaaf
akka isaan Dimishq hin seenne gochuu ture. Hoggana waraana isaa Saqlaar nama jedhamuun qindeeffatanii dhufani. Walaakin hogganaan waraanaa olaanaan Abu Ubeydaa yoo ta'u, Khaalid ibn al-Waliid ammoo hogganaa warra mirgaa taasisanii, warra bitaa Mucaaz ibn Jabal taasisanii, Haashim ibn Utbaa warra duubaa irratti taasisanii Abu Ubeydaan injifannoo guddaa isaan galmeessan ture baatii kana keessa, maarakaa kana keessatti. Qitaalli kun qitaala jabduu turte. Akka irra seenaa irratti laafnaan dubbatamu kana osoo hin taane halkaniif guyyaa muluu erga walitti oolanii wantoonni gurguddoon achi keessatti geggeeffamee halkan dukkanoofnaan hogganaa waraana Ruumii kana cabsanii isa qabanii ittaanaa isaallee ajjeesanii. Abu Ubeydaan gaafa kana bakka tumsan kana irratti Shuraabiil ibnu Hasanaa amiira godhanii gara Dimishqaa seenani. Maarakaan lammaffaan isaan geggeessan inni guddaan tokko maarakaa Dimishqaa yookaan ammoo biyya Damaskoo magaalaa guddittii Suuriyaa har'aati. Magaalaan kun magaalaa jabduu waan taateef waraana muslimtootaa qabatanii Abu Ubeydaan biyya kanatti qajeelchani. Ji'a 4 guutuu marsanii magaalaa kana akka namni hin seenne akka hin baane, akka nyaanni illee hin seenne akka hin baane ji'a 4 marsanii turan. Yeroo kana keessatti Gawxaa kan jedhamtu fatii isii yeroo kana ture. Abu Ubeydaan osoo asiin Dimishq marsanii jiranuu, Damaskoo kana osoo marsanii jiranuu isirratti olaantummaa argatanii. Gaafa Dimishq kana seenanu Khaalid ibn al-Waliid kara sharqii yookaan ammoo baha Dimishq kanaan ajajani. Baaba xiqqaa jedhamutu jira, baaba Sagiir jennaan Yaziid ibn Abi Sufyaan gara sanaan itti dhufe. Amr ibn al-Caas ammoo kara kaaba Damaskootiin, kallattii kaabaatiin. Abu Ubeydaan ammoo gara dhihaarraan erga marsanii booda Rajaba bultii 15 hijiraa waggaa 14ffaa yookaan ammoo Seeptembarii 3 bara 635tti Rabbiin tumsa musliimootaa fidee ajaja Abu Ubeydaa jalatti biyyi har'a taariikha Islaamaa keessatti dureetti kaafamtu, biyyi har'a namni hundi isii ilaalaa taa'u kuni, biyyoonni Islaamaa jedhaman kun hundi irra guddaan isaanii harka isaanii jalatti gara Islaamummaa dhufani. Akkasuma maarakaa guddoo Abu Ubeydaan hogganan keessaa inni tokko, lola isaan hogganan keessaa tokko lola Yarmuuk ture kan taariikhni Islaamaa ittiin guutame. Hijiraa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waggaa 15ffaa yookaan ammoo akka lakkoofsa warra lixaa bara 636 ture. Waraanni kun waraana jabduu turte. Gidduu muslimtootaatii fi gidduu humna warra Roomaan Impaayir, warra impaayiroota guddaa addunyaa kanaa yeroo sanaa ta'an. Anxaakiyaa keessatti humna guddaa ka qaban, achirraa gama baha giddu galeessaa kanatti humna isaanii babal'ifatanii biyyoonni hundi kan isaan sodaattu jara kanaa wajjin maarakaa inni godhe ture. Yaziid ibn Abi Sufyaan Abu Ubeydaan Dimishq irratti hogganaa godhanii kara himsaa qajeelani. Maarakaa Yarmuukii kana raawwachuudhaaf Amr ibn al-Caas ammoo Filisxeen irratti ture. Shuraabiil ibn Hasanaa Ordoon irratti. Yogga kana akka basaastonni Abu Ubeydaa deemanii humni waraana Ruum kun akka muslimtoota loluudhaaf
mataa isaanii dhahanii biyya kana akka irraan fudhanne of duuba deebisuudhaaf akka mariyataa jiran dhufanii itti himani. Yogga itti himanu جمع أبو عبيدة بن الجراح الجيوش وشاورهم أمتك كان ولدتك أبي جيشي ورانا ساهون دا ولدتك أبي إساني مريسيس خالد بن الوليد همنا كان هر إسان سوداني والإفني هر ور كان يون جيلشني برمانت ننديسان جدي همنا كان نتكني نتو جيسا جنان أبو عبيدان اتكنني خالد بن الوليد معركة يرموك لولا يرموك انجفنو قد الآن هجرة وقاك رشنفا كيست تأمرني سينا كان كيست أبو عبيدة بن الجراح نما قهي قدك أبن نما بيوتا الدنيا كان كيست أكا بيوتا أفريقيا في بيوتا أوروبا كيسا اللي إسلاممان أكا ببلتو صوبة تاني بيا سنة كيسا إسلاممان فجأة سنة كيسا تكتره ولكن وسو إسام بيا سنة جرانو طاعونين تكو لبين قدان أمتا لفرافت لبين همان تكو بؤي طاعونين كن بؤي لما سمع خليفة المسلمين عمر الفاروق وايد بيكنا أجنان أرسل رسالة إلى أبو عبيدة بن الجراح قلبين عمر شكته نما كانت أبو قمن طاعوني كنا إبين كن إبي نما نمت تدرب إبي همادا إبي نمني غارا في غودا كيستي لغا كيستي بقاته إرانا فين توري عمر الآيات برسي يا أبو عبيدة من الجراح زديني هاجا قدو تكنسر راك أبا أكا دفت يرو رسالان كي يكون سبيرا جيتي أكا دفتين أفتون بربادة إرغان كو كون سبيرا جينيان أكا دفتين أفتون بربادة زدي إتي إرغي guyyoowwan hedduu erga deemte booda risaalaan dhattee Abu Ubeydaa bira geette. Xalayaa barreessee fi ansi faallessuu fi miti yaa khaliifata almuslimiin ansi faallessuu fi miti walaakin wanni ummata mudatu keessaa musiibaa ummata tibuutu keessaa an hafuun hin jiru eeyyama naa godhi dhufaan jiru jedheen. Xalayaan kun yoo deebitee dhattee Madiinatti Umariin bira geessu hin boo'e Umar radiyallahu ta'ala anhu bakaa bukaa'an sadiidan boo'icha guddaa boo'ee ummanni isa bira jiran dhagaanii أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أبو عبيدة تدو إمو مالت كان سيبوسي سجل أني قافتني لا ولكن الموت منه قريب لكي دواتو أكوان التدياتين اتفكاتا دواتو التدياتي جرى كانت نبوسي ساجل عمر رضي الله تعالى عنه. رب سبحانه وتعالى لم يكذب ذن الفاروق ذنين فاروق سيئن سني صدا إسان قبن سني أكما إني سنت أكما إني سنت مدتيتري ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون طاعونين أمة قلافة سني أبو عبيدة لين إفني فلما حضرته الوفاة أوصى بأصحابه دوتي يرود تلفت أبو عبيدان لبيسا نانك أبماني
waraanni muslimtootaa hedduun akkuma ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhani yeroo xaa'uuniin biyya tokkotti bu'e biyya sana keessan seeninaa warri biyya sana keessa jirtan immoo biyya sana keessaan bayinaa jedhani. Sababa kanaaf Abu Ubeydaan illee xalayaa Faaruq itti ergee san didee achi keessatti sababa xaa'uunii sanaatiin qabamee itti dhufte itti dhaammatee ummataan gaafa sana Abu Ubeydaan inni muusiikum biwasiyyatin dhaamsan isinii dhaamsa kana narraa qabadhaa in qabiltumuuhaa maa tazaaluu fi khayrin yoo dhaamsa kana kanarraa fudhattan taate isin khayrii keessaan deemtanii dhaamsa kana narraa qabadhaa jedhe Abu Ubeydaan radiyallahu ta'ala anhu. Aqiimu salaata akka rabbi jedhe sanatti wasuumu ramadaana illee akka rabbi jedhe sanat sooma watasaddaquu waxujjuu sadaqaa rabbi isin irratti dirqama godheef sunnaallee sadaqadha hajjii baytii rabbii deema wactamiruu umraallee godha wansahuu liumaraa'ikum hoggantoota keessaniif nasiihaa godha khayrii isaaniif yaada khayriitti isaan ajajaa jedheen walaa taghushuuhum isaan hin gowwomsinaa akka addunyaan kun illee isin hin halaakne akkuma ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam addunyaa xulwatun khudratun واتقوا الدنيا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الدنيا كن ببولي مغريسة بريد دولا الدنيا كان صداد واني نما اسن درا هلاكي الدنيا كي سول درغماني واي آخرات إساني آخرات راغرا غلاني واي ام الدنيا قفا والإنافساني إذا كانت ورا اسن درا هلاكي الدنيا كان إقاد كان أف أبو عبيداني maal jedha ture walaa tulhikum addunyaa akka dunyaan isin halaakne dunyaa faanan badina dunyaa faanan cinqamina fa inna almar'a law ummira alfa hawlin namni osoo waggaa kuma jiraatifame waggaa kuma tokko osoo jiraate maa kaana lahu min an yusiira ilaa masraci haadha akkan har'a kufe kana bakkan har'a deemaa jiru kana deemuun isaa nafu waggaa kuma tokkollee yoo jiraate homaa nafu kanaafuu waan bor isin fayyadu isin kana hojjedhaa waan hamtuurraa fagaadhaa addunyaan isin shaagaltee kara biraa isin oofuu khasaaraadhaan rabbi isin asirraa isin oofuurraa sodaadhaa jedhe Abu Ubeydaan radiyallahu ta'ala anhu. ثم التفت إلى معاذ بن جبل معاذ بن جبل التملتي يا معاذ صل بالناس يا معاذ بن جبل صلاة أمة صلاة جدي فارقت روح سأ الدنيا كان الراكات أبو عبيدة بن الجراح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نما جبا نما يروحون دا إرقام ربي برجرو نما فتوها إسلاما كيست دعوة إسلاما كيست بكا قداك أبو نما صحابوني هندي إسا كبجاني كفى له شرفا نفي شرفا قداك أباتشو كيسا خسلا أجائباك أباتشو كيسا إرقام ربي صلى الله عليه وسلم أمين ما دان إسا وصفني أكنت الدنيا الراقالي سينا أجائباك كسي أجتي dhaloota seenaa ummata kanaa baratee seenaa hojjetu rabbiin nu haa taasisu warra waan dhaga'itti fayyadamullee rabbiin nu haa taasisu. daawwattoota keenya sagantaa keenya kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf tura. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi
bakka isaan boruuf deemanu rabbiin isaan barsiise nama waan itti ajajan qofa raawwatu ture.